Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroo kanaa qabna sin dhageechisna an ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Elwaa keessatti tarkaanfii laalessaa fudhateen diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Booranaa aanaa Elwaayyee keessatti gadda adoolessa 3/2026 tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti fudhateen loltoota diinaa hedduu du'aa fi madoon adabee jira. Lola dheengaddaa kanaan mooraa diinaa ganda dhedheertutti barii barraaqan cabsuun naannoo mooraa bir'aa keessatti tiksitoota fi leellistoota sirna biltsiginnaa haalan adabuu beeksisee jira. Haaluma kanaan diinota uummata nagaa dararaa turte irratti tarkaanfii fudhateen 20 du'aan yoo adabu 17 madoo dandammi hin qabneen adabuu beeksisee jira. Kana malees meeshaalee waraanaa hedduu dugda diinatirraa hiikee mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhuu beeksiseeti jira. Aanaa Fantaallee fi Boosit keessatti sabni bicuun argobbaa deeggarsaa murna faashistii PPtiin daangaa Oromiyaa seenuun lolaawwan uummata Oromoo baay'inaan 36 ta'an saamuun dhaga'ame. Godina Baashaggar aanaa Fantaallee fi Boosit keessatti sabni bicuun argobbaa hidhattoota bilxiginnaan deeggaraman daangaa qaxxaamuruun loontiif katee bultoota Oromoo 36 saamuu isaanii jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Uummanni Oromoo diinagdeen akka hin guddanneef saamicha bifa garaagaraa maqaa buusaa gonofaa nyaata waraanaa fannoo diimaa inshuraansii fayyaa fi kanneen biroo tarreessuun fayyadamummaa uummata malee kaabinee fi hidhattoonni wal ta'uun irraa guuranii jireenya gadadootti kan uummata galchan yoo ta'u akkasumas maqaa koriidarii jedhuun mana uummataa diiguun magaalaa keessatti ifaa qofa ibsanii ofii ammoo karaa guuttataa jiran jedhan jiraattonni maddeen keenyatti himan kun. Biltsiginnaan magaalota gurguddoo sadeen Oromoon xiyyeeffannoo olaanan hordofuu Finfinnee Shaggarii fi Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baasee naannoo of danda'an taasisuuf karoorsaa akka jiran maddeen odeeffannoo koree giddu galeessa biltsiginnaa keessa qaqqabe ibsa jira. Akkasuma magaalaa ulaa Oromiyaa jedhamuun beekamtu Mooyyalee kan naannoo Oromiyaa godina Booranaa jala jirtu Somaalee jalatti akka bultu murteerra gahamuun dhaga'amee jira. Bulchiinsa sirna biltsiginnaa jalatti teessoo magaalaa Shaggar magaalaa Finfinneetti mootummaan federaalaa immoo maasaraa biyyaalessa magaalaa Shaggar keessatti ijaarrataa jiras jedhame. Akkaataa caaseffama sirna federaalaa diiguu tibbana koreen giddugalaa biltsiginnaa irratti mari'ataa jiruu fi Oromiyaa gola jaatti qoode keessaa magaalaan Shaggar hin jirtus jedhame. Magaalonni Finfinnee fi Dirree Dhawaa bara wayyaanee hanga har'aa akka lafa Oromootti ilaalamaa turuu jiraattonni maddeen keenyatti himan. Heera irrattis naannoo of danda'an jedhamanii hin labsamne. Finfinneen ifatti Oromiyaa keessatti akka argamtu heera mootummaa keeyyata 49 irratti tumamee ture. Dirree Dhawaan miseensa federeeshinichaa keessaa hambifamtee akka qaama Oromiyaatti ilaalamaa turtes jedhanii jiru. Biltsiginnaa Finfinnee fi Shaggar bakka tokkotti Dirree Dhawaa immoo qofaa ishee naannoo of danda'an gochuuf murteessee akka jirus beekamee jira. Tigraayitti barattoonni amantaa dirqamaan biyyatti duulchisuuf qabuun komii cimaa kaase. Waldaan qulqulluu Yaareed Ortodoksii Tawaahidoo naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti barattoonni amantaa mooraa bataskaanaa keessaa hidhamtootaan humnaan qabamanii dirqamaan waraana fudhatamuu isaanii cimsanii balaaleffatan. Waldaan kun akka ibsetti barattoonni kunneen bataskaana Dabra Qiddusaan Tsirahaariyaam dabalatee manneen amantaa biroo irraa hidhattootaan kan butaman yoo ta'u barattoota jireenya addunyaarraa fagaatanii barumsa hafuuraa fi faarfannaa barachaa jiran humnaan fudhachuun gocha sirumaayyuu fudhatama hin qabnedha jechuun komii kaasan ibsatanii jiru. Sirni awwaalcha Ayyaatolaa Alii Kaameenii har'a eegalee raawwatamuu eegale. Sirna awwaalcha hoogganaa waliigala duraanii Iraan Ayyaatolaa Alii Kaameenii har'a eegalee guyyoota ja'an itti aananiif ni raawwatama jedhame. Sirna awwaalchaa kanarratti namoonni miliyoona 20 olii fi bakka buutonni hooggantoota biyyoota 100 olii ni argamuun eegamee jira. Ayyaatolaa Alii Kaameenii waraana Ameerikaa fi Israa'el waloon Iraan irratti bananiin baatii guraandhalaa keessa kan ajjeefaman yoo ta'u waggootaan 36 darbaniif biyyattii hooggananii turan. Erga Ayyaatolaa Alii Kaameenii ajjeefamanii booda ilma isaanii Mujtaabaa Kaameenii hoogganaa olaanaa Iraan haaraa ta'anii muuddamanii turan.
mootummaan Iraan yeroo sirna awwaalchaa kanatti haleellan dabalataa kamiyyuu Ameerikaa irraa yookiin Israa'el irraa yoo dhufe deebii hamaan isaan akka eeggatu Iraan akeekkachiiftee jirti. Wayitaa kana haleellaa raawwachuuf yaaluun deebii hamaa ta'e kan hordofsiisu ta'uu ajajaa olaanaan waraana giddu galeessaa Iraan Ali Abdullahiin dhaadachuu Al Jazeeraan gabaasee jira. Egaan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.